nagaa ilmi Oromoodhaa intala Oromootti guutee ulfeessee gateeti taphattee gatee biraa deeme. Oromoo maaltu dhibere? Maaltu galche Oromoo? Maal agoore Oromoon? Kan of eeguu qabu dubartii obboleessa koo. Kan salphate dubartii bakka salphinaa kan oole ishiidha. Tokkoffaa waan biyyaa baate dagattee kan biyya Ormaatiitti gaallamootaa taate. Lammaffaa taate maraatte ciiste kan ciisuun qaamni uffanne kidini liqimsumaatti ishii qaanfachiise. Sadaffaa namni tokko nama wajjin hoo ciise akka ulfooftu kan wallaalte. Dubartiin maraate obboleessa koo dhiira maaltu dhibe? Dhiira bara. Wandi koo wandi na'u kan of eegu dubartiidha bara. Maqaa kootii san eeguu qabu ana. Maqaa maatii kootiitillee kan eeguu qabu ana. Maqaa gola kootiitillee eeguu kan qabu ana. Maqaa gosa kootiitillee eeguu kan qabu ana. Maqaa saba kootiitillee eeguu kan qabu anaadha. Anatu of eega. Sigalee dhiirri maqaanuu dhiira. Wanni kun baay'atee jira. Dubaayin keessatti wanni akkanaa baay'atee jira. Tanaan duras takka akkamii ulfooftee karaa biyyaa galchan. Takkas deessee daa'ima mana ijaasatti gattee deemte. Baay'atee jira biyya Dubaay keessatti wanni akkanaa. Izbaalattis gataa jiran. Han akka mootummaa biyya Dubaayii ummata keenya kana danda'e hin jiruun sinin jedha akkam. Mootummaan biyya Itoophiyaa haga mootummaan Dubaay sin danda'e sin hin dandeenye dhugaa sinin jedha. Ani maal tokko na gaddisiisu beektu? Gaallamoota akkanaa wajjin shamara biyya Dubaay jedhamanii miskiintota mana maadaamii jirtan hojii yaamamtu na gaddisiisa. Kan maqaan isaanii wajjin nyaatamu. Kanuma bichaa na gaddisiisa dhugaa. Gaallamoota kan biyyatti gaallamoota turte. Laal. Guddisa biyya badiin biyyatti guddisa badde biyya Ormaatti illee guddisuma badi taati. Baduma hojjette biyya Ormaatti illee. Kan biyya ofiitti barte biyya Ormaatti illee dhufee biyya namaallee maqaa balleesse saba ofiitti illee maqaa balleesse gola ofiitti illee maqaa balleesse. Kanaaf Oromoon wanni isa galchan jiru akka wajjin ciisanitti achumatti wajjin haa fixatan. Okay? Ummata guddisa. Kaya saawun dhagee maaliin beekanii? Asliin illee maasaya kawwee beekaare iddoo waan akkas hin jiru. Manuma ta'anii gurguratanii waan. Idan hundinuu inni waan beekaa. Inni hiriyaadhaan miti walitti dhiyaatanii godinyoota isuma akkas ta'uun dhagee. Ati maal yoom karaa Ijiptii dhufta yaa buleetidhi? Inshaallah gaafa rabbi mijeesse. Aboo kottu rabbi jee biyya maqaan badisan keessan taa'e. No Dubaay biyya bareedduudha. Oromoodha malee ka maqaan bade Dubaay akka addunyaatti biyya bareedduu addunyaan itti yaatu maaltu na galcha. Wal quban qabnu ansicha amma safara isaanii hin jiraatu. Mijoon geelee tantanii ta'e ilmoo afur qabdu sarara yemmuu tafuutu. Geeleen maal? Hiriyaa. Astaghfirullah alazim. Inshaallah khayr inshaallah. Kireensi haa baddu jechuu qabaarsaanii maal na godha hiriyaa akkanaa qabaadha. Akkamitti jala buutee hordoftee? Kun amma galgala talaayivii seen mucaan tokko ishii qabatee manaan jiru niitii qabaa nama ilma qabu akkanatti rakkadhaaraa haadha ilmaa waliinii maali jedhee natti. Isin deessee jirti moo galan deemi? Paarkii keessa teetti. Birriin qabdu wallaahi birriin qabdu mucaan birriirraa fudhatee birrii diraama kuma torbaammoo gara doolaara kuma sadii waan akkasii wayii irraa fudhatee makiinaan bita jedhee qarshiitti nafne ilmoo ilmatti nafne ka ilmootu rakkoo hin qabu ilmoo afurtu garaa jira jechuun maal jechuudha. Ilmoon afur yeroo uumamu dhabee amma uumama. Ni kaawwa godhatanii turan mongoon. Astaghfirullah abbaa ni kaayaa dhaban. Maaltu waan ni kaayaa yaadatu Dubaayii kana keessatti wala uummanni sijjamar dhaloonni badeera yelaa shaqatu liddinoo maaltu waan ni kaayaa yaadata. Uummanni. Kuma meeqa maaltu tugeessaree? Maaltu tahan ittiin? Isiin abbaa nama bultii qabu nama ulfaayetiin nama dayuuka. Duba namni bultii qabu sooni kaan godhanne eessatti bultiin itti dhageessi aboo wallahi waan. Itti fakkeesse kaanabicha. Manatti illee toltu ashitti rabbi naa fuudhu. Yaa maal goona reewa. Ay dubartiin teenne qalbiin si gimmaasha. Dhalaa tana osumatti himnu akkana taatanii amma isin guyyaa hunda laayifii kan yeroo seenne isinitti himna. Dhiiraa humna jennee. Dhageettu dubartiin illee wallaahi isin dadhaban dubartii isinillee isin dadhaban. Doom takka takka italaalan baga keessan nama jechisiisaa. Ilmi dhiiraa maqaa hin qabu. Ilmi dhiiraa kun akka ulfeesse badee wayi namni amma inni salphataa jira. Inni yoona dubartii tabiraa waliin paarkii irra deemaa raayyuu ni tabiraa waliin. Warra isaan ilmi dhiiraa maqaa hin qabu. Ilmi dhiiraa hin salphatu. Ilmi dhiiraa qullaa fiigee eebii dalagee waan fedhe dalagee ilma dhiiraa sila ta'ee qofaan salphine takka maqaan takka isarra hin jiru. Isin dubartiin ufee gaafa nu jennu wannaa jettan isin nama tuffattanii yookaan immoo bultii teessan diiguuf yookaan immoo jaalala san keessa seenuuf isinii himne isiniif fakkaata.
yaada keessani chaaloo ana sijjammar namta akka gargaarsaaf na biran dhufi I'm sorry ani hin jiru akka hin jirre ani sijjammar kaayiroo jira akka hin jirre na lakkaa yaa Dubaay keessatti meembarii keessaa na baasa anduruu isin hin jaaladhu dhiifama naa godha. Dhaggeeffadha. Nama ilmoo haraamii garaa godhatu lammaffaadha amma Dubaay kana keessatti. Gaaf tokkollee mucayyoon takka akkasii irraa dhalchee karatti gad darbee jalaa deeme jaanii gargaarsa guuraa ture taa'e kanarraa gaafa beela uummata Baalee jechuudha. Uummata Baaleeti moo uummata Booranaa na fakkaata. Sanis Dubaayuma keessa ture. Gaafa san silaan talasan gargaaruu baatanii amma kabiraa kun jalaan hin dhufu. Hawaasni keenya kun gara laafiidha beektaa. Wallahi waan haraamis numa gargaaran, waan halaalis numa gargaaran, waa hunda walumaa laaqanii gargaaran. Wallahi nama haraam dalagee ilmoo qaalaa garaa godhatee akka dhalaan isii booda dhuftu hin saaxilamneef salphisuu qaba uummanni keenya kun. Wallahi haashitii akkam jedha. Salphisuu qaba. Qoy akkuma diiniin jedhaani amantichi maal jedha namni tokko ulfaa'ee argame achi booda akkam godhaa jedhan rakkatee qarshiin qabu intalli tun boruu iftaan deetti hospitaala namni geessu hin jiru karaa gubbaa jirti dubartiinii kana wayitaadee jechuun waan salphaan sanuu ilmoo 4 garaa qabdi jedhan akkam godhaa jedha na ilmi namaa akkam godhaa jedha. Ani kanan beeku ani kana shari'aa beekaa addeetti yaani waan kanan beeku garuu dhalaan akka diqaalaan baadhan yaani duraan dhaabbata diqaalaan miti akkuma zinaa dhiiraa wajjinuun goone kana. Exactly. Tuma ajjeesaa akka jedhullee hin jira. Sirriidha. Ajjeesoo sun taane awwaalanii qaamni guutuu mudhii ol amma ilmaan sanii wajjin hin ta'u reessiin akkas godhuun taatu. Dachii karaa irratti awwaalanii morma kanaa gad namni guyyaa guutuutti gufachaa ooluu qaba jaan. Wallahi yani ada keessanii I don't mata zinaa dalagu maaltu na galchan. Muddaa keessanii. Kana eenyu sitti meesila amma daawaa himte kan. Wallahi lazim no qabal. Wallahi shit osoo hin jaalanne no qofalchista ba. Osoo hin jaalanne no qofalchisu maal si godha amma. Yookaan ammoo osoo nama ilmi beeku wayii oseensistee xiqqoo fatwaa irraa nu godhee malee xiqqoo nati jejjettee ulfaata. Ani kan dhiiroo hin galchu mana kana keessa ni beektaami. Yaa dhugaadha. Dhugaadha. Ana bareeda. Kana abbaan mana hin jiru illaa ni beektaa. Inshallah hin dhufaa godhi. Dhagee kun warri haram jaalatu akkan nu arrasula. Guyyaa guutuu maali? Guyyaa guutuu itti bu'uu qaban itti gufachuu qaban jettee bara. Hazirri dhugaa akkas yaanii barraanii akkasitti hin dhagee sheekkotti na siloo jiraatan nu barreessaa yoon dogongore dhiifama naa godha. Enna. Oyi ashikii ani beeku wallahi tabaranaa tan. Anchi qilleensa dhageessaa qilleensi fuudhee naan. Dhageessaa achitti. Dhagaan nasraa jejjedha. Ummanni immoo as jala deemee yoo akka haasofitanii fi ummanni as jala deemee yoo akka haasofitanii nama guyyaa takka akkana minaamin jedha. Sila nurratti argitanii hiree ummatu bakkaan irra argaa jirtanii minnoo hanqazaqqazaachuu. Mugolchi dhageeme ani sitti galchaani. Ummanni akkana haasa'u kun warra istiilan mallee garaa qabu ummata Oromootiin gabbayeetiin rakkina kadhachuu yaadu.